waan ta'eef yeroo sanitti nama maatiin kiyya naaf ile namuma Arsii Baaleetitti heerume namuma Arsii Baalee wajjin bultii ijaarradhe. Duuba ilmaan horattammoo amma bultiin sun akkam eessa jirti? Akkam jirti? Wallahi Usmani kiyoonni kun xiqqoo isii personally dhalleedha. Most of the time personally kiyya social media irratti dubbachuu hin danda'u waan ta'eef ammoo Usmaniyyuu namoonni biraallee akka beekaniif namoonni nama duuba deemanii yeroo hedduu nama hamatanii rumors waan jedhamutu jira. Namoonni waa'ee namaa osoo hin beekne akkanumatti waa'ee namaarraa namni sun maal keessa bahee taree maalummaa nama sanii osoo hin beekne suuraa nama arganii viidiyoo nama arganii haasawa nama dhagahanii judge nama godhan yookaan nama madaalan tokko akka deebii ta'uuf waan kana dubbachuu dirqame waan ta'eef wanni keetileen miidiyaa gaazexaa waan ta'eef jechuudha. Bultiin sun fedhinnaa kiyyaan osoo hin taane fedhinnaa rabbiitiin waan ta'eedha. Waan ani filadhee filmaata kiyyaan bultiin kun dhumuu qaba jedhee ani fixe osoo hin taane waan gara rabbiitiin dhufee gara rabbiitirraa dhumate jechuudha. Bakka kanatti qo'isii emotion ta'uu danda'a garuu emotion akka hin taane haga danda'etti uf qabaa deema. Ka jette ilmaan ni qabdaa ka jette alhamdulillahi ijoollee dhiiraa 3 fi intala dubaraa takka qaba. Ijoolleen tiyya 3 gurguddoodha. Tokko gurbaan kiyya barataa University Makka Madina barataa alhamdulillah. Saudi Arabia University Makka Madina jira. Gurbaan kiyya itti aanu ammoo as University as Canada makana keessa barata. Amma dhiyoo tana computer science barachuu jira. Intalti tiyyalleen University of Alberta irraa gara University of Grand McEwen jijjiiratte. University Grand McEwen baratti. Inni afraffaa ammoo Ghana University hin seenne still schooluma keessa jira jechuudha. Isa bultii tittiyoo ka deebi'u taate ka ilmaanii akkasitti sii deebi'a. Inni gara bultii ammoo abbaa warraa kiyyaa ammatti waliin hin jirru. Maaliifii fedhinnaa rabbiitiin gara fuula rabbii deemee jira waan ta'eef. Abshir wallahi. Haadha gaariidha dhugaa rabbi dubbachuuf ani seenaa kanneen xiqqoo dhagahee jira. Namni dhuguma akkumatti dubbatte yookaan bifa namaa laaleen nama madaalaa. Fageenyi nama sanii keessi isaa hagam gahaa hin beeku. Miidiyaa kanarra wal argee namu teessoon miidiyaa kun nama hunda wal qixxeesse waa hedduu waliin jechuu dandeenya akka bakka hedduu wal madaaluu dandeenya. Dhugaan kana marayyuu beekaa si gaafadhellee waan kana namni beekuu qaba namni yoo nama beeke qofaa kan nama kabajuu iddoo namaa kennu. Asan bira dabartee Rahmaan akkuma namu beektan hojiileen ati asirra hojjettuu fi haasofni ati asirratti gootu gorsi ati hawaasa keetiif kennitullee ana biratti gorsa guddaa dhugaa rabbi dubbachuudha. Fakkeenya dubartoota hedduu ta'uu akka dandeettuuf waan dandeettuuf jechallee sagantaa kanarra si dhiyeessuu barbaade. Rabbiin ammallee ni danda'a. Abbaa manaa gaarii qaama boodallee waliin jiru gaarii dabarsitanii rabbiin sii kennuu danda'a. Tanna du'aayii sii godha hawaasni keetillee. Limaan tanteellee rabbiin akka bakka guddoon sii gawammaa sadarkaa bareedaa irra jiranii rabbiin akka isaan hawaasni keellee asumaan dhaga'ee si eebbisaa itti gammada. Namni hedduun akka irraa gammadu wanna takka illee gammada. Kun walaa waan gaariidha. Ammootu bultiin xiqqeennaati ijaaradha jettu sun sadarkaa kanaan kasi ga'e bultii ati xiqqeenna ijaaradha jedhee amanan namoota. Ilmaan har'a jiran jettee ati itti gammaddu kuni sadarkaa sanitti bultii keessa osoo ati seeniini beebi carraa ilmaan kana argachuu kan argachuu hin dandeettu sunillee waan tokko. Asitti haa deebinu Naayiroobitti eegi bultii ijaarattee ilmaan tana Naayiroobitti hortanii moo eegi Naayiroobii keessa baate? Ijoollee dhugaa dubbachuudhaaf Nairoobumatti horee Nairoobumatti dhalatanii alhamdulillahi dhugaa rabbi challenge hedduu keessa dabre jechuu Nairoobitti ijoollee dila kana horuu osoo hin taane ilmoota akkayyuu horuun it's very challenging. Ni beekta financially challenge jira.
physically challenge jira, emotionally challenge jira. Akkasitti hore jechuu challenge man. An kanaaf yeroo hedduu dubartoonni rakkatanii dubartiin an kanaaf yeroo hedduu dubartiidhaaf dhaabbadhee waan dubartiirraa dubbadha. Maaliifi namni tokko waan inni keessa bahee dabre namni hin beeku dubartiin akkasii dubartiin akkanaa singilmaamiin akkas taate dubartiin akkas taate dubartiin maalii taate warroota jedhanii haasa'an kanaaf yeroo hedduu nama waan isaa osoo hin beekne nama hin madaalinaa jedhee namaaf dubbadha jechuudha. Ijoolleen singilmaamiin guddiste ijoolleen abbaa malee guddatte akkana taate akkas taati maali jedhanii yeroo dubbatan akkas hin tahin garsiisuudhaaf yeroo hedduu cimina kiyya garsiisuudhaaf namoota dura dhaabbadhee dubbadha. Namoota waliin haasa'ee namoota waliin wal mormisiisa jechuudha. Amma ani akka nama dubartii takkatti akka nama kophaa ijoollee kana guddisee tokkotti ilmaan tiyya sadarkaa yuunivarsiitii Makkaa Madiinaa naageetti jedhee iyyaanne. Ilmaan haadhaaf abbaan irra jirtu kaasitti haayiskuulii fixanii yuunivarsiitii seenuu dhiisiitii haayiskuulii hin fixintu jira jechuudha. Kanaaf nama yeroo madaallu namarraa yeroo dubbannu dura laallachaa maalummaa nama sanii baraa dubartiin maal ta'uu waan dubartii baraa osoo haasofne gaarii ka jedhurraayi itti fufi Usmaan. Hayyee Rahma ilmaan afur qabaachuu keegaa hawaasni Oromoo har'a dhaga'ee jira. Galata Rabbii wallahi Rabbiin bakka si haga ummalaan hedduutti itti gammada. Dura xiqqoo dhagahuu har'a oofishaalii wanni waan keessa keetti si gaafadheef illee namni hawaasnummaan kunillee waa hedduu irraa barata. Boleeyyan teenna taarra bultiin ijaaratiin illee yookaan ifta umriin sadarkaa kan kee kana jiranillee jiru. Har'aan tana mootu ijoollee carraa heerumaa qabanis warri hirii akkasiillee ofirra dabarsanillee hedduun jiru. Ilmaan ofii tanallee dhalanii akkitti guddifatan burjaajiin wanni hedduun harkaa qabatee jiru. Kanaaf hedduu dhaamsa hedduu akkasirraa argatan waan beekuuf. Mee Naayiroobii silaa ijoolleen tun Naayiroobii dhalattee naan jetti na fakkaata. Naayiroobii dhalattee akkamitti mee Naayiroobii keessatti silaa yeroo san hedduu ulfaataa bara keessan san Naayiroobii kana jiraachuun waggaa dheeraadha akka sirraa dhagayetti Naayiroobii dhufuun kan ka'e. Mee jireenya san keessatti ganna hagam beeka waliin turtanii abbaan manaa erga irraa akirame ijoolleen tun hagam turanii jiran amma abbaan manaa eegaa akiraman. Isaan hawaasni keellee namuma isaan beeku ta'a maqaan isaanii. Namoonni seenaa kiyya beekanii fi namoonni aanallee abbaa manaa kiyyallee beekan as jalallee ka jiran ka'anii amma arguu jiru tokko lamallee ni jiru. Naayiroobii waggaa 8 ture. Waggaa 8 Naayiroobii ture san keessatti ijoollee lama mucaa kiyya kaama yuunivarsiitii kompiitar injiinaringii baratu kana anaa ulfaa amrii tahee jechuu inni. Anaa ulfaa ji'a lama akkana inni amrii tahee. So yeroo kana hedduu chaalenjiin na mudate jechuu. Maaliifi yeroo inni jiru anis hin dalagaa innis hin dalagaa. Sanirra nama hedduu abbaan manaa kiyya nama hedduu amantii jabeessuudha. Nama gartee niqaaballee uffadhaan yeroo Naayiroobii jiru niqaaba malee hin deemu. Namni takkaa fuula kiyya sallee ishee Muhammad Fabirallee turte itti dhuu deema waa hedduu seenaa hedduu akka qabdu dhageessa. Seechiti hedduu na baasisuu deemtaa. So niqaaballee uffadhaa akkasitti namni hedduu nan arguu bakka deemullee isuma waliin deemaa. Nama akka malee amantii jabeessuudha. Wajjuma dalaynaa walumaan dalaynaa. Garuu eega inni amrii tahee booda xiqqoo jireenyi jabaataa dhufe jechuudha. Jireenyi hammaachaa dhufe. Yeroo jireenyi hammaachaa dhufu kana niqaaba uffataatumaan dalagaa ture. Eegasii rifuujii kaampii turre yeroo inni amrii ta'u kaampii hagadheeraa rifuujii kaampii jedhamu. Yeroo rifuujii kaampii turre kana keessatti Dhadhaab hagadheeraa rifuujii kaampii dhadhaabiin keessa jechuu Gaarresa kaawuntii hagadheeraa turre. Inni achitti amrii tahee
akkuma inni amrii ta'een ji'a sadii booda gara Naayiroobii mana qaba ture achitti. Mana ijaarannee qabna, mana san gurguree gara Naayiroobii ol gale. Naayiroobiitti fooqii Al-Mubaarakaa jedhamu tokkotu jira. Sheek Tirmiziin faan illee achirra turanii fooqii san gubbarra illee masgidatu ture. Achirra qubadhee achi jiraataa ture. Yeroo achi jiru sanitti eegasii niqaaba ofirraa baasee dalaguu jalqabe jechuudha. Bakki ani itti dalaguu jalqabe Gaarreessaa keessa mana uffataatu jira ka Sumaalee kana. Achi daddalagee achirraa ijoollee teennaa sikkoo mandoo mana uffata hodhan qabanii isaan bira uffata hodhuu jalqabe jechuudha. Ani uffata dubartii hodhaa, uffata dubartii mittiraa, dubartii hilliikaa, jalbaabaa, maalii kanneen uffata shamarranii hodhuu jalqabe. Akkasumatti ijoollee tiyya private schoolii galchee ijoollee barsiisaa ture. Ingiliffaa akka isaan baratan. Asumaaniyyuu keezii kiyya akka UN illee jala deemaa ijoolleellee private barsiifachaa dalagaa ture. Takka rakkoo kiyya rakkoo qaba jedhee namatti himadhee hin beeku. So ciminumaan obsaan rabbumarratti hirkadhee akkas godhee ijoollee barsiifadhee eegasii abbaan manaa kiyyaa yeroo amrii ta'u maal naan jedhe ijoollee biyya faranjii hin geessinii naan jedhe jechuu. Maaliif nuti fixannee keezii isa waliin eeggataa waan jirruufi ijoollee biyya faranjii hin geessinii naan jedhe. Tole jedheen garuu waadaan seennee fi tole jedheeni ufitti amanee yoo biyya faranjii geesse ilmaan tana barsiifadhee bakka guddaa geessifachuu akka danda'u dubartii cimtuu akka tahe waan illee akka an waan san galmaan gahu hin dandaha jedhee ufitti himee waan jiruuf afaaniin tole jedheeni yeroo inni amrii ta'e booda cimee dalagadhe jechuudha Naayiroobitti. Osoma akkasitti dalaguu hireen Awustiraaliyaa naa dhufte karaa UN'tiin, karaa UNHCR'tiin hireen Awustiraaliyaa naa dhufte.